jirutti si jaalate gaafa birriin kee dhume yookaan diqaalaa isa shakkamatte rakkatteessee miidiyaa dhugaa waaqaroo dhugaa waaqaman birriin bitanii dhugaa ijoo amma Dubaay keessa buutan anamma hiriyoota baay'een qaba dhugaa hiriyoota baay'een qaba nan barreessa tuktuk isaanis nan arga tuktuk suuraa inni godhu inni dhufu jalaanii bakka hin bahu ijaasaan bahu badi jedhaan hin bahu guyyaa sadii guyyaa lama qallaqa gini animuun Beerut keessatti maalaan jedhu ijoolleen waynaan jedhu badi jedhu roomii dhugaa waaqa. Maal kana badi biraatii bu afaan hin beektaa nyaatan hojjettaa birrii amma kan maaliin mara itoo $1,000,000 $1,000,000 naa gadhiisaniin bahu. Ofiin kabaja madaamiin koo na jaalatti jaarsaaf jaartidha waan hin barbaadinaa boote maafan ba'a kabaja koo anatu qaba bara. Kabaja oonani qabaadhe namni naaf qabaadhe yoo nan gimmee roof kaa'e gimmee sanarraa ganna buusu yoo man soofarra kaa'e soofarran taa'a jechuudha sun turreedhee hojii koo jechuudha yoo natti manni naata akka waan koo maallaan jetti yaan tala koo hin badin waan sitti fe'an nyaadhu waan sin jedhan dhagahi waan sitti uffisan uffadhu akka biyyoormaa dhaqanii ofiin agarsiisanu yoo si ta'uu baate gali malee akkana jettee ergitti hin bayinnaan jedhu dhugaa waaqa. Ana kawan na guddise gen akka waan koo jalatti qotee dhoqqeeree urraa guuree waan baay'eedhaan hin guddadhe jechuudha akka dubartii akka waan guddisteetti hin guddanneen dhugaa waaqa roomii koo garuu Beeruti tamma ijoolleen ala jiranuu saqqaqamaa jiru Dubaay wayya ijoolleen Beerutitti kabaja hin qaban ijoolleen ala baate baalagee dheedhu makiinan yoo dhaye garuu warri mana keessa jiru waan niskafee koo buna koo waan barbaade shitu naa bita maaliif siistamiidhaan bakka siistamiidhaan jiraadhaa. Jechuufanii dhiifama naa godhaa baay'ee si kabajaa baay'ee si jaaladha roomii koo siini baay'ee namni jaagorsa keetiin deebi'e nama ani hiriyoota jaagorsa keetiin deebise dhugaa rabbi waaqayyo si haa eebbisu sin kabajaa isi warri lafa kaartaa qabu dhiistanii as teechanii maqaa namaatiin baafattanii har'a rakkoo keessa galtan ishiin lafa kaartaa hin qabne asii gorsa koo dhageechee deemtee Itoophiyaa dhatte maqaa isuma qaraqaa sanu dookimantii san immoo shakkitee fidattee kun obbiraa qabdi beektu argitanii? Anamma buukii amma dhugaasitti immoo buukii jechuudha buukii fidadhee tanan dhufe garuu moobaayilii baankii baafanne si gaafadhee leenjaraan naa deebiste. Astaayitan irra galfadhaa risiitiin koo naa dhufaa buukii koo fudhadhee dhufe homaa waan tokkitti. Moobaayil baankii birattee dhufte miseejiin si'iif seenaa birriilee dabarsuu barbaade tiraansfar godhattaa gizee sanitti hin beekne ta'a amma garuu nama amanamaadhaan yoo argatte gaafa galte buukiin keessi bira jira attee baankii godhatte maallaqa keessa. Amma tokko moo gaarii natti ta'e mucaa tokko goddanyaa kiyya beektaa gargaaree fide bu'ee jechuudha mucaa goddanyaa kiyya anumarraa liqeeffattee birrii 150 wayii kaffaltee fide. Amma ji'a lama hojjedhe tanan si ergaa ituu naan jedhe. Amma sana shakela isa fa'i hoomisiin gaafa dhedhe amma maatii keerra galchiitii maatiin keerra galee jedhanii risiitii naafaa erganu namicha si ergu kun yookiin na shawwaduu danda'a ijaan ani moobaayilii baankii hin qabneen jedheen akkas wayya miti kanas hin gaafa Itoophiyaa keessa namni amantu jira maatiin ushirratti ergitee maatii shirra naafaa galabbatanii risiitii naafaa erganii mudhaan lakki ishumti qaxxitaa gara kee maatiin kee ati birrii kee duratti galee seelaan balleechina jira ati naa galchi odoo jetteni si galchan. Anak mana kia si balleessu nan beeka nana mana. Hin balleessu horii dhabee jedhiito. Isuma irratti galchi jedhe inni sitti ma gana maatiin sunis akka sodoota yoo namni sitti nama kunoo galee jira siin jedhu muudha kan tiraansfarsii godhu gara akaawuntii keetii. Namni akkas wayyaa. Akkasii wayyaa yaa'u no akkuma maatiin kunillee immoo dongaliin galee dho siin jedhe. Abbaa mana kiyyaaleen balleessu wayyaa. Abbaa ilmoo kiyyaa dhibboo koo ilmoo koo. Achaantii fi asaantiin tokkoo miti. Kanaafuu naa galatoomi saruu koo garuu miini kootu achi jedhe. Akkaawuntii wannoon jennete akkaawuntii qabaante isaan marratti galchi gaafa galtee akkaawuntii baankii fuudhii dhaqee irraa garagarfadhu. Waamii dhugaan eenyumaa namanu isaaniifis bareechee isaaniifis dhugaa rabbii ciqciqqi godhee maatii koos abbaa manaa koos qeetti hundumaa sirreesse kanaan boodani eenyu akkam birrii arguuyyuutti himu namni beektaa birrii barraanii sitti qabama roomii koo birrii guddaan kun mooni. Ani wannoon godhe beektaa amma dhugaa tokko guutee duraani san dallee amma. Oggaa tokko kana keessa namni waa'ee gidee odoo naasa'ina rakkina haasa'adha. Oduman qabu rakkina amma rakkinni sun edaa barumsa natti ta'e munoolu namni xiqqoosh moo daawwan gidee makaraa naasaa akka nama oggaa 60-70. Eegina si nan duroome. Edaa gidee nagaa sin gaafatume akkami biyyi fayyumaan naa jedhanii kunoo maatii namatti kun jaaladha amaatii kiyya bichaa. Namni nuroo guddinatti natti mun jiru namni kiraa manaa irratti ga'e naan jedhu hin jiru. Namni ayyaanni dhufee kana erginaan jedhan jiru yoo rabbi natti ragaa yoo isaan dawalamne dursee gidee himata. Arab
Zimmi jedhi zimmi eebba fa'i yoo eebbifaman asitti si waamu jechuudha. Mee bira hin jirtu akkamitti kootti jedhanii jiran inshaallah. Abaar. Ana dhugaa rabbii haadha koo ani amaatii koon jaaladha. Amaatii kooti abbaa manaa bichaadha kan galinaan jedhu dhugaa rabbii. Maatiin kiyyaayyuu biyyi nuuroo widdiidha maal gochii galteetti maazarii. Isin akkamitti jiraattoon jettuun hire? Roomii dhugaa mee uffanni mee Itoophiyaatti amma mucaan piraazariin tokko kaneessuuf abbaa manaa kiyya ta'uu fi eebbifame. Intalo leessorii xaraganaan jedhamu mucaan sun. Dhugaa waaqa roomii koo. Uffanni inni uffatu. Kan jedhu eenyumatti erga turee baankii keenya irratti erganna buukii keenya ishii. Caammanni keewwatu. Fi farramnee buukii banannee erganna waan biraa nuuf. Ani ishiin biyya ormaa jirtu ishiin biyya rabaatii galte san uffatu uffanne dhugaa maaramee jechuudha. Isaan nyaatan inni isaan uffatan biyya too galte taarikii mee argita roomii. Dhugaa waaqa. Ani cooti yamaan laajatti beekta maal kan namaa hamatta. Inni iddoo ati bituun beektu birri achitti Dubaayii ittiin bittu san naa erganis wattan Itoophiyaadhaan maratadhee bitadhaanaan jetti. Maal jechuudha kun amma fakkeenyaaf mucaan koo jechuudha. Rabbi kan beeku sirree takkitti 400 bitu kan dubartii kan dheeraa malee 6,000 ol. Dhubboo 400 hin argamu. Amma mucaan koo dhugaa dubbachuuf roomii koo baadiyyaa jira hin barataa goobaziidha. Garuu ani akka haadhatti hin godhuuf jechuun koo beektaa waan hin barbaade koompiyuutara bilbila waggaa 10 waan hin barbaade nan bitaaf garuu gini bakka boru na jalaa badaa. Akkuma bakka hiyyatitti gadi qabattee guddattuu dhafan. Nyaata baadiyyaadhaan hin bitanu uffata isaa akka hin barbaadetti asii kan ergaa. Anu mucootu yuunivarsiitii jirtu yoon haadha kuma takkaaf 500 kuma lama kenneefi. Roomiin baratanu. Maaliif ana asaalee sitti baay'isee mucaan goddanyaan koo asii. Obboleetti immoo kuma 500 galtee saneen eeggadhu jedhe kuma 2,500 galeefi. Haga saneen achi saamuun ashiitti haa baafattu. Amma mucaan godda ilaa wantiin kana jedhee fi ijoollee kooti jedhanii kan warri fek godhus jira jedhate yaanileen dubbiin baay'isu. Itaala meetiya dhiirri nyaaturra ijoolluma isaaniitiif yoo godhanii wayyaa dhiisan masin jedhe. Isuma ijoolittiin tuun baddi meeroomi amma mucaan goddanyaan koo tokkoo mucatti darba biraan amaariffa malee oromiffa fettu shirran baradhe kaniin amaariffa siin jedhe kana kaargoo wajjin goone. Roomii koo uffata bitti kireemii bitti maal gooti mucaa tokko qabdi bakka waan barbaade haa godhu jettee akkaawuntii baasistee fi mucaa mi waggaa 8 hin talo birriiruma cafacafti. Mucaan kinoo amma dhaqe jennaan hatuu jammare jedhanitti dhugaa rabbi ani itoon du'e bakka maaltuun bakka kan dhiisate ammas taa'anii kana godhadhu lubbuu koo kana sii godha kana bitadhu abbaa keetti si ergeedhu mucaan sanuu qabattee baddi waan godhanuuf yoo ta'e ofiishiti hin beela'in hin daarin malee yoo wixxim godhanii daa'ima seeraan guddisanu birri irratti erginaanu dhiira miti daa'imnuun baddi hinatti warri daa'ima qabdan birri daa'ima irratti hin ergiinaa siniin jedhu obboloota koo ani kan koo dhugaa gaxaritti biyya nyaatee guddataa jira hin baratan hin uffata hin nyaata akka katamaatti jiraata. Gin birri akkatti kennan hin barbaadan farankaa tokko. Maaliin gooti neebitiin hin beela'in hin daarin hoodhi bakka maaliif barbaachisa daa'ima birriitti kennuun guyyaa 18 gadi. Bakka akkana jedhaan yookiin mucaa ilmoo qabnaa hin dhukkubsataa mucaan keenya birriin akkaawuntii keerraa hin dhabaminii hin fixinii oo dhukkubsate daqiiqatti mana kimii geessu yoo uffata dhabe ji'a jaajaan ji'a waggaadhaan waan barbaadde bitiif akka magaalatti jiraata. Gin birri sumuunii tokko mana barumsatti yoo kitaaba geedhan isa dhaqee kanfala. Kiisi isaan kaa'u. Maaliif hin baddi boru maqaa nama balleessiti. Akka ofii guddanne miti biyyee nyaachisnee guddisuu qabna. Biyyee nyaachisuu jechuun miidhuu miti. Sabaayidhaan immoo abbaan keetu jira anuu sii jira jedhanii siistamiidhanii malee birrii siifan erga bakka sammuu isaaniitu cinqillaati isaaniitu seeran hin baratu beektaa roomii koo. Kanas hin jedhaa mucaan kee immoo waa'ee mucaa keetiin haasoftus nan dhagaa ati dubartii hogeettiidha dubartii cimtuudha nu jabeessitee nu guddistee gaa'ila kee jireenya kee maaramiyaati keenya siif haa eebbistuu eebbifamisiistuu koo baay'ee humnaa olis jaalladha dhugaa rabbi. Amiin anillee immoo galtee lafa kee kana lafaa seeran qabne kana seeratti deeffattee gammachuu guutuu ta'ee kan hawwite san godhattee arguu si hawwanne waaqayyo. Amiin nan galama ji'a 8ffaa keessa nan gala farramteeti. Anas dura gala bakka ani ji'a 6ffaan gala. Ani immoo ji'a 2. Oolu wal argite ani sirumaa galee tani jaartii shawadee ta'anii Dubaay dhufa jechaan jira. Maal shawadii mana gaarii yoo ta'e asii kaffalu. Miskiina. Oromii koo miskiina dhugaa rabbi jaartii hojii keenya gargaarte kun nama silti.